Abbaan biyyaa nagaa irratti baay'ee hojjetu. Rakkoo yoo jiraate mootummaas waan inni sirreeffachuu qabutti nima. Akka namni waan adda addaa bishaan dhaabetu hin barbaadu. Bishaan namaan dhugu. Bishaan isa kan rabbii dhuguun barbaada boru fuulduree rabbiitti. Jimmatti dhalachuun koo jimmatti guddachuun kootis hamma ta'e na jajjabeesseera. Sanaan booda mucaan sun dhufee Goojjin Barandaatti nama wal lole. Goojjin Barandaa suma Addis Ababaa kanatti nama wal lole. Achitti shugguxiidhaan du'e. Guddaan inni itti milkaa'u fedhanii qe'ee nama diiguudha. Ajandaan sun walitti buusuudha, waraana banuudha, namni fixuudha, ikoonoomii dadhabsiisuudha. Biyyatti diiguudha Afrikaa keessatti. Inni nama beeka bara beeka uummanni nama beeka uummanni namatti dhaga'uuf namatti hin dhageenye addaan baasee beeka nama bara. Shamarra Kafuunee hordoftoota Qubee TV irraa qubee poodkaastii keenya qabannee dhiyaannee jirra. Qophii qubee poodkaastii keenya guyyaa har'aatiin jaarsa biyyaa akkasumas immoo bakkeewwan rakkoon uumaman hedduutti nama argamuun nagaa buusan nama nagaaf hojjechaa jiran nama nagaaf jiraachaa jiran nama tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Namni kun abbaa biyyaa abbaa maccaa jedhamuudhaan kan isaan beekamanii istiidiyoo keenyatti qabannee dhiyaannee irraa nu faana bu'a. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu edan. Abbaan biyyaa nagaa irratti baay'ee hojjetu. Hojii nagaa buusuu sadarkaa biyyaatti akkasumas sadarkaa amantaadhaan illee nageenya buusuu keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jirtu. Namoota isin hin beekneef of beeksisuudhaan eegalame abbaan biyyaa eenyudha, eessatti dhalatanii kana nu beeksisa. Abbaa biyya abbaa maccaa jedhama. Dhaloonni koo aanaa Uummanaa Addaa amma kanan jiraadhu magaalaa Jimmaati. Jiraata magaalaa Jimmaati jaarsa biyyaati jedhama. Haalli guddisaan wal qabatadha yaada keessattuu nageenya buusuu irratti hojjechuun araara buusuu irratti hojjechuun haalli guddisa keessanii aanaa Uummanaa Addaatti yeroo guddattanii akkam ture hawaasni naannoo akkamittiin ijoollummaa keessanirraa isin guddise? Ani dhalootuma koorraa jammaree ijoollummaa kootiin nama araarsaan ture. Muuxannoon ganama abbaa koorraa fudheef naannoo irraa fudheenan ijoollummaa kootiin. Nama wal lole ollaaf ollaa walitti araarsaa warra abbaa manaa walitti araarsaa nagaa buusuu irratti guddadhe. Kanumarraa ka'eetanii abbaan kootis akkatti na guddisanii muuxannoo isaan naa kennan irraa dabaladhee ijoollummaadhumaan ituun naannoo uummatti ladhisan naannoo laaloo beeyyinutti tun nama araarsu sanaan booda akka aanaattis namooti walitti dubbataa ture. Namooti araasuu irratti nan milkaa'a. Iccitiin milkaa'ina kootii maalii fi gareen qabadhu dhugaan dubbadhaa. Isa miidhe nan eekama. Isa miidhame immoo abshirin jedhaanii. Sanaaf ati yoo kana hunda eeggattee miizana haqqee rabbi eeggattee yoo dubbatte rabbi si gargaara. Kanaaf waan araarsi hundarrattuu nan milkaa'a. Sanarraa ka'een eega magaalaa Jimmaa galees tun magaalaa Jimmaan galiin tuman addaa Sandaaboo jiraadhu. Wallaggaa lixaa Gimbii Laaloo Assaabii kan jedhamtu aanaa tokko jirti. 97 achitti hidhannee walitti bu'iinsa akka hamaa tokko walitti bu'ee ture uummanni naannoo sanaatiif mootummaan. Isa hidhannee araarsinee milkoomnee aቅጣጫ gara fuulduraattis akkasitti wajjin jiraadhaa jennee. Mootummaattis waan mootummaa ilaaluutti himnee waan uummata ilaaluutti himnee waan bulchiinsa naannoo sanaas rakkoo jalqaban itti himnee nagaa buufnee deebinee sanarraa eegan Jimmatti galee ka'een booda Jimmattis immoo hojii gurguddaa araara gurguddaa irratti hirmaataa ture. Amantaaf amantaa addaan hin qoodu. Firaa furmaa addaan hin qoodu. Biyyaan mootummaas hedduun dhaabadhaa. Rakkoo yoo jiraate mootummaas waan inni sirreeffachuu qabutti nima. Uummannis immoo yoo daangaa dabarfate uummata mootummaatti yoo daangaa dabarfate kana sirreeffadhaa uummataan jedhee uummatti namoonni na dhagaa. Mootummaa inni dhagaa. Abbaan amantaa kamtunuu na dhagaa. Ati yoo amantaa addaan qooduu dhiiftee firaa furmaa addaan qooduu dhiiftee dubbatti hin milkooftaa. Lammaffaa immoo faayidaa barbaaduu dhiisuudha. Faayidaa amma nama keenya kan tapha keessaa baasu. Yoo nama araarse waa barbaada kiisii waa kaachuu barbaada kiisii namaatti harkaa barbaada. Yoo kanan kennineef isuma inni miidhamin isa miidhamaatti murteessee
sababa faayidaa dhabeef. Yoo milkaa'ee immoo araarsa ka'es immoo kan jaarsaa hin jira kan kennamu wayii. Kaffaltii wayii jira. Wanti sun aadaadha moo waan yeroo keessa dhufedha? Wanti kun rabbiin biraati kaffaltii kan rabbi sii kaffalu caala. Nama araarsuun rabbiin biratti waan guddaadha. Sababa guddaa qaba. Ati namarraa harcaa'uuf naa dhiiftee rabbii isa si kallaqirraa meendaa kan fudhachuuti bor fudhachuu caala. Bor jechuun ala fuulduree rabbiidhaatti yoo dhugaa dubbatte arraba kee rabbi sii kenne kanaan haqalli rabbi sii kenne kanaan yoo dhugaa dubbatte hin milkooftaa farankaa kiisii kooti baasee kan hin deemuun. Makiinaa nama akka nama naa kaffalu hin barbaadu. Akka namni waan adda addaa bishaan dhaabetu hin barbaadu. Bishaan namaan dhuguu. Bishaan isa kan rabbii dhuguu hin barbaada bor fuulduree rabbiitti. Kanaaf rabbiin na gargaare kanaaf hin milkaa'a jechuudha. Faayidaa wayii barbaacha nama araarsitan jechuudha. Kiisii kootii baaseen araarsa malee namarraa waan barbaadu kan uummanni isin beeka. Hin jaallu kana. Nama faayidaa waan haa kennuu barbaade diina jechuudha. Namichi natti hin tolu. Taammi kamiin haa ta'u eenyuun haa ta'u yoo araarse araara sana keessa rabbii waa inni kaffalu waan hin beekuuf kaffaltiisa kan rabbii guddaa barbaade malee nama si akka kootii garaa minaanii ija bisaanii irraa fudhachuu hin barbaadu. Mee bakki isin itti dhalattan naannoo Jimmaati. Jimmaan immoo yeroo baay'ee jaalalaan nageenyaan kan inni beekamu. Abbaa Jifaarraa jalqabee wanti haasa'amu nagaa buusuu nageenyaan jiraachuu ollaa waliin biyya waliin. Dhiibbaan sun jira laata isinirra? Dhiibbaan hawaasa Jimmaa keessaa ba'uu keessanii maatii shanan gibee ta'uun keessan dhiibbaa nageenyaa buusuu jaalala labsuu keessatti dhiibbaa isinirratti uume qabaa laata? Dhaloota Jimmaa ta'uuni faayidaa guddaa naa kenneera. Maaliif Jimma biyya jaalalaati. Biyya namni sabaaf saboonni danuu keessa jiraatu. Biyya amantaan danuu keessa jiraatu. Kanaaf Jimmaan shanan gibee keessummaa kabajaa, ollaa kabajaa, amantaa kamiinuu kabajee wajjin jiraata, saba kamiinuu kabajee wajjin jiraata. Kanaaf Jimmatti dhalachuun koo Jimmatti guddachuun kootis hamma ta'e na jajjabeesseera. Muuxannoo na kenneera. Dhaloota Jimmaa ta'uun kootis faayidaa guddaadha. Jimmatu yoo dubbiin ho'uu barbaade namni walloluu barbaade habulchu. Habuluu dubbiin. Abbaan Jifaarii kanuma kaanii dabarfatanii habuluu jedhan dubbiin. Yoo bulee hin qabbanaa namicha dallanaa ture. Inni zarraaf jedhaa ture sun nan qabnee ture sun bor ala bulee wanticha asabee boruu muudee baltee guyyaa lama fa'aa bultee torbii tokko yoo bule hin qabbanaa tokko isa kana. Lammaffaa immoo dura ho'a kanatti nattu araaraati. Araarri bicuusii namni ala gamaa gamanni barbaade ta'uu qaba gareen lachuu. Gareen lachuu qabbanaa'uu qaba. Gareen lachuu qabbanaa'uu qaba. Kanaaf iccitii milkaa'inaa dura bicuu dhaggeeffachuu qabda. Gizee jarri ho'an sana keessa godhatte hin milkooftu. Garuu hayyoonis ho'aa sana keessa dhaqes na dhaga'a namni. Suma ho'aa keessa yoo naqe dheekkameen araarsa. Fakkeenyaaf Sandaabootti mucaan tokko namaa wallolee leebaa gommaadhaan dha'ee bolleessa quxisuusaa dhufee boo'inatti matee mucaa sana waamee dargaggeessa sun maaliif akkas gootaa Mokonnummaa moo jedhama maaliif akkas gootee dheekkamee mucaanis na dhaga'ee inni walloleen Taaddasee jedhama. Inni kun Mokonnummaa mootii dheekkameen innis waan inni samii itti matee ani sana dheekkamee isin lachuu sirrii miteedheen muuxannoo Abbaa Jifaar tokkotu na fayyade sammuu. Inni dhufee nutti himatu dhugaa fakkaata inni himatu sun. Inni himatamu sun waan miidhee fakkaata. Isatti dhaga'ee kee alan immoo Abbaa Jifaartu ala dhaqee namni waa itti himate. Baricha dhaggeeffatanii ka'anii ammaaf sirree deesseettaa jedhan. Ammaaf sirree deesseettaa. Hamma namicha inni ati himattu kun dhufutti maaliifuu dhugaa qabda inni. Garuu ala namichi dhufe hin beekamu. Bakki dhugaa gaafas barame. Gaafa barame akkuma sana ala kanaan gaggeessa keessa sana ala waamu dhufee kana namni dheedhee.
Sanaan booda ati Taaddasee sirrii miti jedhee isatti murteessee jarri kun gwaddinyaadhaa wajjin jiraatanii ollaadhaa walitti nagaa taasisee sanaan booda mucaan sun dhufee Goojjin Barandaatti nama wal lole. Goojjin Barandaa suma Addis Ababaa kanatti nama wal lole achitti shugguxiidhaan du'e. Du'e shugguxiidhaan du'e mucaan kun mokonnoon achitti du'e. Mokonnoon inni dheekkame kun jiru. Taaddasee tuyyi Taaddaseen immoo akka caarraa Taaddasee inni wal loleen akka caarraa san daawwadhaa Addis Ababaa jira. Yennaan inni kufu jechuudha. Achumaan dhaga'ee kan dhaga'ee du'a isaa lafa fuudhee Minilik hospitaalii geessee jechuudha. Kanuma duraan Jimmatti dhahamee ture. Dhahamee wallolan sun jechuudha. Sanaan booda dhufee isattu Danazaafee dhufee jara Danazaafee dhufee wajjin dhufee galatoomii abbaa biyyadhee ituu gaafa sana na dheekkamee na araarsuu dhabaate ammaal jedhee dhaqa biyya isaarra dhaabadhaa. Akka waan ajjeesee amma garuu na tolqee kaasee na galateeffataa. Sanaaf dheekkamee na araarse jechuudha. Mee araarri keessan jalqabaa dargaggummaan taa'ee mayyaadha. Araarri keessan jalqabaa maatiif maatii gidduu ture moo araara keessan jalqabaa yaadachuu dandeessu namoota yeroo walitti araarsitanii milkooftan? Araara koo awwaalaan yaadadha. Sirriitti yaadadha. Lakkaa'ee illee wanti warra abbaa manaa tokkotu walii galuu dhabanii ollaa dhalachuu ana bicuu itti ulfaatte siin abbaa manaatti. Nan gorsee bara 1987 waggaa 31 irra 84 na waamee namtichi dhufee barachee bamanaatti matee ittiin naggeeffadhee isiin nan gorsee isii waamee nan gorsee bicuu ittuu taate isiin. Maqaa jalaallee yoo dha'uu dhabaadde ammaaf ragaa jiraatan maqaa jalaa dha'uun barbaadu. Sanaan booda namichi boo'ee namicha cuucamaadha. Isheen ulfaatteetti fira keessa jirti. Nagaasii waamee haala manaa kootiin immoo akka firoomaa qabdi isiin. Dheekkamee akkasiin abbaa manaatii wajjin jiraattu barachee sirriitti ittimee balleessa akkasiin qabdu jala muree ittimee na araarsee. Sanaan booda kan biraa tokkos akkuma kana halkan manaa baddee gara haallee kana dhuftee haallee beeyyamu. Abbaa manaatii wajjin dhannee bicuu abbaa manaa tuuttaanii jedhu suni. Jedhu soddaa. Dheekkamee maqaa jalaa dha'uun barbaadu jedhu soddaa dheekkamee haadha bicuu maatiin ulfaatanii abbaan illee waan jedhanu dheekkameen. Akka jarri wajjin jiraatanu isin keessaa baatii warreen abbaa manaa waa wallolan waliin araarfatanu isin ilmoo hojjettanii abbaa manaatiin addaan hin baasinaa. Abbaa manaatiif warra hedduu bu'uun sirrii miti isin jedheen fuudhee galee. Annaa fideedhaan fuudhee galee abbaan obboleessi fidee dhufe mana koo. Hadhaa jammartee yoo rashaadii wallolte achumatti baabiyyaatti madumatti akka karaa keenya hin baane jedhee jala muree deemee amma ijoollee geessifatanii ijoollee guddifatanii eeganaa asii deessee wajjin jiraataan jechuudha. Kan akkasii wanti mee lakkaa'in fitu achuma ijoollummaa kootiin jechuudha. Keessattuu amma biyya kana keessa naannoo Oromiyaa isin nama biyyaati waan ta'eef akka biyyaatti dubbanna. Akkuma biyyaatti walii kun baay'ateera. Rakkoon maatii baay'ateera. Walitti bu'iinsi haadha warraaf abbaa warraa gidduu ni heddummata. Rakkoon kun maal jettaniitu hubattan isin amma namoota hedduu wal taraarsitaniitu namoota abbaa warraaf haadha warraa jedhee yaada. Rakkoon abbaa warraaf haadha warraa gidduutti dhalatu maalirraa dhalataa akkamitti hiikamuu qabattanii yaaddu? Rakkoo warraa abbaa mana hedduutu dhalatu tokko wanti hiikaadhaaf sababa ta'u qabeenyaa qooddachuu. Qabeenyaa yoon addaan bahe qabeenyaa kana fudheen baha. Lafa kana nan qotee bulaan inni immoo magaalaa jiraatus mana gurguranii qoodanneedha. Naannee garuu hojichi hojii sheexanaati. Sheexanaan milkaa'aa warra abbaa mana addaan baasee inni guddaan inni itti milkaa'u sheexanii qe'ee namaa diiguudha. Qe'ee diiguudhaaf immoo dhagaan inni boqqoon hin jiru tabbinni hin baane hin jiru. Sheexanatu hojjeta kana jechuudha. Kanaaf ulfinaan ituu warra qarree wajjin jiraatee abbaa manaa qarree wajjin jiraatte ulfina guddaadha.
deessee fi kaatee ilmoo 3 4 5 6 deessee kaatee addaan bootti milkoo namni dhowwaa ture milkaa'an jechuudha. Namni dheekkamaa ture namni gaabbee jedhamu. Abbaa manaatti caaltee nan dhowwee imimmaan buuseen araarsuudhaan mokkoree hin diddee namichi immoo araarfachuu barbaada. Haadha ijoollee 4ti. Sanaan booda diddee addaan baatee isiin akka baroon jirtu amma. Inni baroo jira fuudheera. Gizee danuu itti fakkaata. Warreeyyoo utaanii nan ba'a jedhan. Tokko isa kana. Lammaffaa namni utuu qabeenyaan qabaatiin warran dabaladheedha. Warra dabalachuun immoo humna barbaada. Bulchuu barbaada. Jiraachisuu barbaada. Lachuu ijoolleen deessi barsiisuu barbaada. Uffata itti bituu barbaada. Fedhii adda addaa qabdi. Fedhiin sun immoo wal dorgommii jira waan ta'eef itti humna godhatiin fuuchuun sunis sababa ta'a hiikaadha jechuudha. Kanarra kan dabarfate walitti bu'iinsaa kan sababa ta'u inni guddaan qabeenyaa qoodachuudha. Jaarsinis walitti araasuu kan dhituu danda'u walitti naqee gala. Maaliif walitti naqa? Jaarsi fedhii maa barbaada? Fedhii jaarsatu namni danuun nama araasuudhaa qophaa'ee miti. Nama gazee danuu walitti naqee gala. Ituu itti boodisee wayyaa yoo hin fidne. Yoo itti buute immoo halkan guyyaa jechuun qabdu, aduudha bokkaa jechuun qabdu qabsooftee addaan baasuudha. Wanticha hiikuudha jechuudha. Jara walitti araasuudha. Yoo kan hin taane yoo beellamte beellama yoo daneessite yoo dhimma dhuunfaa keetti gorte dhimma dhuunfaa keettis immoo fudhatee deemaa dubbicha achitti hafaa wantichi isa silaala dabalataa deema. Maallatti gootaa jetti isin maallatti gooteedhaa. Jaarsi karaatti dhiisee waan deemeef isa silaa caalaa walitti waliin hin babal'ate jechuudha. Kanaaf jaarsi yoo qabe achumaan irra ta'ee fixuudha. Beellama kennuu qabu rakkoon tokko kan jaarsatu rakkoo jaarsaa kun. Yeroo tokko akkasin jettan namni qabeenyarraa wal loluu danda'a. Jaartii dabaluurraan keessatti yoo amantaa musliimaa biratti waan beekamu jaartii dabaluuf yaaduu humna dhabuu kanaan wal qabatee walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Walamanuu dhabuurraanis rakkoon uumamuu danda'a jedhama. Mee akkamitti ilaaltu isin walamantaa dhabuun miidhaa gamii mana tokkorraan gaha abbaa warraa fi haadha warraan gaha? Tokkoffaa warri bamanaa amantaa ofii kabajuu qabani. Amantaan Islaamaa waan ijji kee arge malee hin shakkin jedha. Oduudhaan hin shakkin jedha. Oduudhaan lapheen baattee oduudhaan mana kee hin diigin jedha. Amantaan kiristaanaa isaanii warra amantaa qabu amma badanuu waliin kan amantaatti warri cimaa ta'an garee walli hiikuutti hin ariifatan. Maaliif silumayyii Rabbiin ajajamanii jecha rabbiitiin buluudha. Waan rabbii dhoowwamanii waan rabbiin immoo haraara taasise hojjechuu ibaadaa irratti cimuu inni islaama ta'e. Inni ta'u immoo isin isa fakkaachuu qabdi inni isii fakkaachuu qaba. Kana yoo ta'e sheexanicha ofirra dhowwuu hin danda'anii qe'ee jalaa isin diigu. Lammaffaa amantaan kiristaanaa isaanaan danuun jalaa waliin kan hubadha. Maaliifi beeksisaan wajjin dhaqanii wajjin galanis. Inni kun warra amantaa irratti bicuu jajjabeenya hin qabne warri walii kabaayisu. Tokkos kana lammaffaan immoo kabaja haadha warraa ofii kennuuf hin dirqamu. Haati warraa keetti yoo sii deesse yoo ilmoo irraa argatte haadha keetis obboleettis keetis warra keetis. Abbaa manarraa yoo ilmoo irraa argatte isinis abbaadhas obboleessas obboleettiidhas. Kana beekuun dirqama. Jarri warri kana beekan hiikaatti hin ariifatanuu walloliisatti hin ariifatanuu yoo wallee ta'anii ilaaf ilaamidhaan wajjin hiikanii yoo waliin galle immoo wallaatti himanii inni guddaan iccitii ofiitu baasuu dhiisanii baroodha dura. Iccitii lachuu yoo wallolan walumaa wajjin lachuu fixuu gaariidha. Qaamni sarfaa hoo galee hin babal'ataa. Waliin injifachuuf yaada fedhu. Mana murtii geessee immoo xabaqaan immoo hedduu gala. Xabaqaan hedduu gala gali badee jechuudha jedheesi. Xabaqaatu kana godhaa. San ala mana murtii ga'e hin gaabbiti lachuun gaabbaa booddee.
garuu xabaqaan immoo abukaadoon jechuudha. Gara hiikaa irratti piroojeektiin isaa horii waan argatuuf falmee itti jajjabeessa. Inni kun immoo haraama. Birreen isaas haraama. Itoo araarsa gaariidha jechuun barbaada. Mana murtii dhaquunis hin fayyadu. Jaarsa yoo jabaate jaarsatti machuudha. Yoo jaarsa achi ta'e immoo inni amantaan kiristaanaa amantaa isa hoogganutti machuudha. Amantaan islaamaa immoo warra amantaa islaamaa hordofsiisu yookaan imaamota yookaan immoo warra amantaa kana hoogganutti wal machuu gaariidha. Duree amantaatti yoo himan furmaata dhufuu. Furmaata argatamaadhii fi hadiisaa wal qabsiisanii gorsanii jarri. Jecha Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam kana itti himanii quraana keessaa waan warraa eebbaman ilaalu itti himanii sababa hiikaatii immoo rakkoo fiduu itti himanii kanaan booda hundinuu waan jechicha fudhatee hojiin ilaalamanii galan. Kanarraa bahuu hin qabu jechuudha. Toleme egaa isin rakkoo baay'ee hiiktuu keessattuu abbaa warraa fi haadha warraan akka waliin jiraataniif hojiiwwan baay'ee akka hojjechaa turtan kaastaniitu kan isin jirtan. Mee ofii keessanii haalli maatii keessanii akkamii yoom fuutanii ijoollee meeqa qabdu gara sanatti dhufnu? Ani kanan fuudhe bara 1981 bara 1982 mucaa asii hangafa argadhe. Ijoolleen koo jaha. Durba 4 dhiira 2. Haadha manaa kootii wajjinis akka gaariitti wajjin jirra. Wal amantaa guddaa qabna. Ilaa fi laamina wajjin jiraanna. Ijoollee keenyas walii galtee keenya ijoolleen keenya kanaan nu hordofti. Kanarraa ka'ee ijoollee nan qaraasifadhee nan barsiifannee waliin. Hundinuu barataniiru. Eessa jiru maalirra jiru ijoolleen keessan? Ijoolleen tokko yuunivarsiitii Jimmaa barsiifti. Tokko mana qopheessaa jirti. Kan magaalaa Jimmaa jechuudha. Magaalaa Jimmaa. Tokko immoo iddoo tokko jirti. Maqaa iddoo isheen jirtu amma kaasuun barbaadu iddoo tokko jirti jechuudha. Kanaaf isheenis sadarkaa barruu jirti dandeettii baruu qabdi. Inni tokko yuunivarsiitii Jimmaa jira. Isheen tokko akkuma kana barattee hojii qabdi. Inni tokko ammoo kifilii 7 hin barataadha. Barumsa keessatti ijoolleen hordofaan. Tokko ijoolleen amma barumsi wanti ijoolleen kuftuufi akkuma chiggeenyi kotokkotamee bisaanitti namni ijoolleen kotokkotamuu qabdi. Ijoolleen saabjektii hundaan ijoolleen taatu. Daftara jara alaala. Daftara jara alaala. Maal keessatti qabxii gadaanaa fidee jedhu alaala. Hisaaba keessatti immoo Ingilizyaa keessatti immoo saayinsii naannoo keessatti immoo waan jedhu dandeettiin jara maal irratti jedhu ilaaleen isii dandeettii jara sammuun jara jarri ittiin qophoofni sana isii jarri qabxii gadaanaa fidan sana nan barsiisa halkan. Assamaarii barsiisaatti meen isiitti jabaattu sana akka inni barsiisuun godha. Kanaaf ijoolleen hundinuu digiriidha ammoo hundinuu jechuudha. Ijoollee sirriitti hordoftanii guddistu. Namni isin hordofaa jiru jira nageenya buusuu, araara buusuu kana keessatti namni isin hordofee jira? Uummanni namni tokko uummatumti na hordofaa. Na dhaggeeffata. Ala walitti qabe kottaa araarsinaa jedhee dhufaa. Akka koo of kennee halkanii guyyaa fi godhiisus hin kaasa. Ijoollee keessan keessaa namni akka keessan nageenya irratti hojjetu jira jechuukooti. Nageenya irratti ijoollee keessan ijoollee koo keessaa fadiilaan nama araarsiti bada. Fadiilumti sabayyummaadhaan nanarraa ilmartee jechuudha naannoo Jimmaa jiraattu magaalaa Jimmaa jiraattu naannoo Jippiitti walitti bu'iinsa guddaa kan namni dadhabee araarsite isin. Isin na hordofti. Ammas Zakiraanis akkas nama araarsiti. Isin nama mana qopheessaa jirtu. Jaarsa uummanni akkabaabii nagaa hin araarsiti. Saayiboon isa ammas ijoollummaa tamaarii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti itti gaafatamaa tamaariiti. Barreessaa jechuudha yuunivarsiitii Jimmaa. Innis ijoollee walitti qabaa ijoollee naannoo biraatii dhuftu naannoo Wallootii naannoo Amaaraatii
naannoo Dabuubii Tigraayidhaa iddoo hundaa dhufan fudhatee mana dhufaa. Ijoollee Finfinnees fudhatee mana dhufa manuma koo jechuudha. Biyya sabaa wal barsiisaa, obbolaa kootii obbola isaatii wal barsiisaa. Innis muuxannoo koo qabatee guddataa jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keessan illee nama araarsuu keessatti isin hirkaa fuudhaniiru jechuudha. Nama araarsuu irratti muuxannoo fudhataniiru. Tole gara biyyaatti dhufnu naannoo Oromiyaatti erga mootummaan jijjiiramaa dhufees rakkoowwan nageenyaa iddoo tokko tokkotti kan mul'atan jiru. Mootummaa giddugaleessaa fi Tigraay bulchiinsi naannoo Tigraayis walitti bu'iinsa uumanii turanii sanarratti illee hirmaachaa turtan. Gara Tigraayittis muummicha ministeeraatiin qindaa'ee koree jaarsolii gara Tigraayitti argame keessas turtaniittu kan isin jirtani. Mee rakkoon nageenya biyya kana keessa jiru akkamitti ilaaltu? Maal qorattanii irra geessanii gara Tigraayittis imalaa turtanii rakkoowwan Oromiyaa keessa jiru irratti hojjechaa turtan jedhee mayyaadha. Mee rakkoon biyya kanaa maal jettaniitu irra geessan? Rakkoon biyya kanaa gizee danuu kanan miidiyaanis biyya irratti kaasu. Rakkoon sochoomaanni sosochiifni naannoo Oromiyaa kana keessa jiru maanni jedhee ambaasaaddariin Ameerikaa dhufee Jimmaan dhufee jechuudha. Maanni rakkoon duraa dhaabbileen amantaa maal qabdanii maal isin gargaaru jette. Loojistikii makiinaa matoorii akkasiin aanaa jettanii buuftannu akkasiin nagaa buuftannu maal isin gargaaru jette. Kana hundaan qabnu jennee itti himne. Eegatti himne kaaniin booda walitti bu'imni naannoo Oromiyaa kana keessa socho'aa jiru. Gara Wallaggaa, gara Shawaa, Itoophiyaa hunda keessa socho'aa jiru maanni. Attamitti ilaaltanii jettee nu gaafattee nama danuudha. Sanaan booda abbaan biyyaa deebi'ee nu jedhame. Ameerikaan baasiidhaaf jechuudha. Innaan Ameerikaan baasiidhaa deebiseen. Tokkoffaa naggaadee siyaasaati kan biyya walitti naqaa jiru. Biyya waliin nagaadhaan jedhe biyya wajjin nyaataa wajjin dhuga kan wajjin maallaalii. Biyyi hundinuu waliin nagaadhaan jedheen naannoo kamiyyoo irratti godina kamiyyoo irratti biyya waliin nagaadhaa. Kan walitti naqu garuu fedhii taayitaa daldalaa siyaasaatu walitti naqaa jira. Daldalaa siyaasaa hedduu dudduubeen kan jiru isinii jedheen. Addunyaa kana kan waliin dhahaa jiru isinii. Kun hin fayyadu jedheen addunyaa. Eddee dhadheen itti ibidda facaasanaa jedheen. Fakkeenyaaf Raashiyaa fi Yukireeniin kan walitti naqaaru isinii jedheen. Biyyoota diigaman hunda kan diigaaru isinii jedheen. Kun immoo biyya fayyadu. Naannee amma jaarsu maraadhuma jedheen isin immoo ibidda dhaabatu golfitu kun namootiin alaa booddee dadhabanii jaarsuma fixaan jedheen. Sanaan booda fuula guurtee ittiin tolle asichi. Isin gara mootummaatti naannisitee mootummaatti akkas godhaadhaa jechuudha barbaadeetti. Nummoo isatti martee fidde gabaan bartee didde waan beeknuuf sanaa itti deebisuu barbaanne isin isaan jedhanii kanaa miti akka addunyaattis akka Afrikaatti hiitanime kun biyyan fayyadu biyya diigaa. Misooma isii diigaa, guddina isii diigaa. Kanaaf dhiisaa inni akkasiin fayyadu jedhanii. Kanaaf walitti bu'iinsa immoo waan kan Tigraayitiif kan Itoophiyaa kana duraan jammarree waraana isaa awwaalaatiin dura. Kaapitaalota walitti qabnee naannoon hundinuu. Eenyu walitti qabdan? Jiruma naannoo Tigraayii, Amaaraa, Dabuubii, Afaariin, Somaallee walitti qabnee namootiin dhufa Tigraayii dhufanii hundinuu Tigraayiin dhufee gaafatan. Kaapitaalota walitti qabnee dhufanii dubbanne. Oromiyaan eessaan akka wal daangessitu kaafne. Eegasiin kana dubbannee kaaneen booda hundinuu mari'atee Finfinneen kun illee naannoo kanaan eessaan akka wal argitu ajandaa irratti dhiyaate. Salaam ministeerri ala sana mufarriyaati. Sana bayyannee Oromiyaan immoo naannoo kamii wal tuqxi
naannoo isin nagaya wajjin jiraattu geedoo wajjiniin gara sanaan Soomalee wajjiniin walitti bu'iinsa sana hunda dubbannee finnee Tigiriin akka tokko dalgisanii namichi inni Tigiraayidhaa dhufe Tigiraayin dhufee godina hundinuu kan inni dhufee Adawaa qofa gaafas. Adawaa inni godinaalee Tigraay keessa. Sanaan booda namichi haasaan taane haasa'ee manni kun bicuu isatti rifatee manni dallan. Naannoleen jechuudha. Namichi harkifadheen bahe. Harkifadheen bahee akkasitti maa dubbattee namootiin hundinuu kan naannoon hundinuu mufateera isin ittiin jedheen. Sababni isaa waraana eegumsa makalakaa ministeera eegumsa biyyaa halkan rukuttanii fixxanii namni firii jedhaan du'in kana keessa hin jiru. Attamitti gara nagaatti finne jechuutu qabdu ati amma simmeetiin dubbachuun kee kun xuruu miti. Yoo ta'e illee marii lammaffaa keessatti yaada kee wayyeessi rakkoo achi jiru himadhu mana kanatti dhufnee ilaallaa jedhanii namichi ol deebi'ee booddee ala marsaan isa ga'u naannoon akka inni yaada kennu hin buqqaanee hin miidhamnee Amaaraan nu buqqisee jechuu kaasee Amaarri immoo jiru wajjin. Sagantaa qabanneetu teenyee inni adda jennee ji'a tokkotti dhaabbannee mootummaa wajjin tu dubbannu waraana banan. Dhufe egaa inni nama sila warra lixaa harka keessaa qabee isin jedhe isa kana. Wantichi hin barbaadamu waan ta'eef ajandichi barbaada ajandaan sun walitti buusuudhaa waraana banuudhaa namni fixuudhaa ikoonoomii dadhabsiisuudhaa. Biyyattii diiguudhaaf harkaa keessatti. Maaliif biyyattii tu'aa qabdi yoo kaatee gara fuulduraatti waan lafa keessaa qabdu kan obaafatte hin guddattiidha. Yoo guddatte immoo hin bultu jechuudha. Kanarraa ka'ee waraanni baname waraanni sun dhuma carrashaa takkuma silaa Ameerikaan baaseedha siin jedhee nagaadhaan dhume. Tiitooriyaatti dhaqee mi'a jaarsummaadhaan dhume. Eega namni danuu dhume keen booda. Ituu gaafa isaan dhagaanii jarri Tigraay namni akkasiin dhumu jechuudha. Duritti himneerra waraanni fayyadu ilaafi lamee fayyadeenni quba qabdan egaa nama dhumeef ikoonoomii biyyi achitti Itoophiyaan dadhabde namooti achitti dhume qabeenya achitti dhume qabeenya jaraas manni barumsaan jiru yuunivarsiitiin jara barsiisu. Rakkoo guddaa irra gahan jechuudha. Waraanni sun utuun eegalini muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dubbatanii turan jaarsummaa hedduu akkatti ergaa turanii isaan keessaa isin akkasin jirtan isinuma tufaatu jira jedhee yaada. Maal jedhanii isin ergaa turan muummichi ministeeraa akka nagaan bu'uuf? Koree alaalaa inni dhaabatee ture. Duraan kan dhaqe warra dura keessa jiranii. Eeganaasii jaarsoliin dhaqaniiru. Jaarsoo eeganiin booda deebii baruun arganne. Sanaan booda eega muummichi ministeeraa immoo dubbateen booda immoo ammas achi dhufanii jaarsoliin achi abbootiin amantaa namootiin beekamoon dargaggoon hayyoonni dhufanii gara 20 asitti argannee mareessiifne. Waan kana fixaayee haadhuma jedhan jarrisi fedhii biyyi hin qabu fedhii waraanaa uummanni hin qabu uummanni Tigraay waraanaan barbaadu jechuun nu kaasanii irratti marjannee bareechinee irratti marjannee wal dhaggeeffannee ammuma asuma kalleessaatu nu wajjin turan jarri kan majlisa federaalaa jiru kalleessa jiru jarri adda namas wajjin turre uummanni sunis abbootiin amantaa abbaan qabeenyaa hin barbaadu waraana jarri Itoophiyaa wajjin jiraachuu barbaadanii. Fedhiin siyaasaa dudduuba jira jechuudha malee uummanni sun fedhii isaa kana qabu. Fedhii uummataa miti waraanne. Qabu kanaaf maal jedhan lasii jidduu keenya jidduu Eertiraatti makalaakaa deebisaa. Nu namni keenya barachuu barbaada. Bu'uura misoomaa barbaadna. Nagaduu barbaadna. Kanaaf isin mootummaatti maatii jidduu galaatii nu araarsaa jedhanii an kana qindeessee keetanii hadda qindeessee fixeen guyyaa lammaffaatti namni 100 Adaamaatti ol ga'anii sanaan booda qindeessee akka jaarsa dhaqan taasise ka'een umraa dhaqeen
umraan naqee jarri makkiyyaa jarri abdii warri abbaa gadaa bayyana sanbatoo dhaqan jarri tiimiin koo jechuudha. Dhaqanii qarshii iyyuu qarshii gara miliyoona 40 fuudhanii dhaqanii. Waa'ee araaraa Tigraay irra jirra. Sanaan booda gara midhaanii birrii 42 fuudhanii dhaqanii tiimiin koo jechuudha. Sanaan booda dabarsuunis argatanii Taaddasee Waradees Manjiriinoo Siyyaanoo argatanii mucuucaa fi tasjibaanii haasa'anii nu jaarsa araaraatii nu warra siyaasaatii miti dilliyaa iddoo Itoophiyaatiif iddoo Tigraayitti caccabaa dhugan ijaaruu dhumne malee nu nama walitti naquu dhumne nama sarrasiisuu dhumne Suudaan gaa darbanii mootummaa xuquura balanii tarii gaafa sana keessaa nam tokko akka jireenyaa kaasanitti Dabratsiyoon dhiifama gaafate balleessanii irraa ammaaf na waraarsaa jedhee yaada kana kaase sanaan booda beellama qabatamee dhufamee walitti taasifamaa ture. Sanaan booda miidiyaan achi immoo dhufanii Addis Ababa asuma biiroon Salaam Ministeerii fi Lafiitii biiroo qabna. Manillee amma jiru gaafsaa jimmaan jira dhufanii bicuu simmeetiin haasumnaan qarshii fidanis tarii birriin dhaqe kunis gara waraanaa godhuuf jira. Minaan sun gurguramee jechuudha. Uummata hin qaqqabne jechuudha jira. Karaatti birrii sana immoo gara miliyoonii 3.5 immoo namni wayii balleessuu barbaade achumaan walitti qabaan keenya jaarsaa sun dawwalee jalatti himee walitti garagalan jechuudha. Daaksin akkana fidanii nan birrii mana bichaa kennanii gara miliyoonii 3.5 wayii hedduutti balleessuu barbaadanii. Sanaan booda asii dawwalameetti himee nagaa bu'ee jechuudha. Jidduu jaarsaatii jidduu uummataa sanatti. Ammas abbaan amantaa achi jaarsachi uummanni Tigraay waraanaan barbaadu. Garuu takkatu fixaa jedheen waan kana. Fedhiin muummicha ministeeraa maalidha? Maal isiniin jedhu muummichi ministeeraa? Muummichi ministeeraa nagaa barbaada yeroo hundi. Waraanaan barbaadu. Amma komiin hedduun kan ka'u muummicha ministeeraa irratti sin ka'a akkuma warra Tigraay irratti ka'u. Fedhii nagaa buusuu miidiyaa irratti qofa dubbatu malee lafa irratti hojiitti ni kan jedhame yeroo haasa'amu isinis hin dhageessu yaada. Kallattiinis muummicha ministeeraa argattanii waliin haasoftanii beektu yaada. Dhimma nagaa buusuu kana irratti fedhiin isaanii dhugaa maali? Carraallee argachuudhaaf jarkaantu argate yeroo hunda kibxaa garii yaadnu fa'aa waan argatan odeeffannoo nan qabaa. Salaam ministeeraa wal agarra. Salaam ministeeraa daariiktii wal agarra. Fedhiin nageenyaa buusuu mootummaa bira jira. Maaliif mootummaan fedhii inni qabu fedhii misoomaati. Fedhii guddinaati. Fedhii gadadummaa keessaa bahuti. Kanaaf waraanni immoo birrii fixaa rubii namaa kan edda bu'aa hin qabne ajjeesaa. Karoora mootummaan qabate kanas hin gufachiisa. Kanaaf muummichi ministeeraa waraana barbaadu. Waraana waan inni barbaanneef illaa danuu qaba waan. Waraana wanti inni barbaanneef. Nama fageessee ilaalu, nama fageessee yaadu, jaarsummaa irrattis argannee nutti himeera. Jaarsoliin rakkoon keenya inni guddaan warra waan biraa 2-3 maqaalee kee arfaffaan jaarsa rakkanneedha. Jaarsi isinit dhiisaa jedhedha. Akkamitti akka jedhama abbaa balleessee yoo balleessin mootummaa balleesseedha. Yoo jira balleessan jira balleesseedha. Jedhee nutti kaasee. Jaarsoliin tokko jaarsi bakka lama dhaabatu jira. Mootummaa keessaas immoo kan waraana kanarraa waa argatu jira. Fakkeenyaaf maal jedhan jedhe Tigraay warra siyaasaa nurraa dhowwaa jenni. Warra siyaasaa waraana barbaada. Warra siyaasaa Tigraay nurraa dhowwaa kan akka jedhu eenyudha? Jaarsolii Tigraay. Jiraata uummata Tigraay. Ayyoo Tigraay jedhani. Qaamoleen siyaasaa achi bulchan. Qaamoo siyaasaa jechuun jara Dabratsiyoontu barbaada waraana.
Jarriin barbaada. Isaaniin argattanii haasofsiisuu hin dandeenye Dabratsiyoon Dooktar Fedhii qaba jedhee hime ture. Garuu egaa naasii dhufe fakkaata addasee warra dhufeera muummichi ministeeraa argateera natti fakkaata. Afaaniin jarjaa isaa dhufe jarri tokko miti. Amma rakkoon nageenyaa uumamuuf jedha yaadi jedhu jira hawaasa keessa amma miidiyaalee irras jira. Maal quba qabdu ammas deebi'ee waraanni banamuu danda'a yaada jedhu kaa'ara. Amma danda'ame gaasuma addaatu beellama qabna. Amma sa'aatii ganama bor beellama qabna. Beellama qabnu gaa naannoo kana maraa amma jaarsolii damee kanaatiin faandoo galchi. Damee koreema keessa hin jechuudha. Dhaqanii baardaarii dhaqaniiru. Fedhii qabaa pirezidaantii naannoo Amaaraa jaarsolii kanaa karaan banaadha. Dhaqaniiru jaarsoliin. Sanaan booda akkuma isin argitan miidiyaadhaan namni danuun baddaa keessaa galaniiru. Biyyatti deebi'anii biyya wal makatanii misoomatti hirmaataa jiranii. Hojii guddaa hojjete jechuudha jaarsi. Ammas naannuma isa borii kana kan qabeenyaatiif kan Guraagee qabna. Marsaa ji'a sadii eega jammarree borsaatii afuritti naannoo salaam ministeeritti qabna. Jaras araara gumneenni walqixxee wal qabatee nama aggatanii qarshii 500,000 birrii amma lafi jechuun kun akka inni dhaabbatuudhaaf sirra jira suma borii sagantaa qabna jechuudha. Amma akka keenyaatti fedhiin miidiyaan lallabu jira. Miidiyaan alaas miidiyaan biyya alaas. Hanga yeroo danuu miidiyaan dubbadha. Nun fayyadu kunii warri biyya alaa teessanii kana afarsiisan uggalaayii. Warri biyya keessaas dhiisaayidhaayi. Hayyoonni Itoophiyaa keessaas yuunivarsiitiin gurguddaan nagaa buusuudhaa qabsaa'ii. Abbootiin gala adda jirtanutti kanaa qabsaa'ii. Halkan kan biraa fakkaatanii guyyaa nama mootummaan fakkaatanaayi. Kun mootummaan fayyadu. Yoo mootummaan rakkoo baate mootummaan rakkoo kana jedhaatti hima. Amma naannoo Jimmaatti sababni nagaan bu'e kun akkasitti milkoomni waan Jimma irratti jechuudha. Uummata bira maaltu jira mootummaa bira maaltu jira inni mootummaan dura gahaa kanan akka fakkeenyaatti Oromiyaa irratti kaasee biyya irratti kaasee jechuudha. Akka biyyaatti kaasee. Iddoo rakkoon jiru kun jenna jemma nama 350 baddaa keessaa galchu mee nama 100 galchaan jedheen akka Oromiyaatti. Kanaaf hin hojjenne hojjedhaa. Faayidaadhaan moo hin deemina. Namni nama beeka bara beeka uummanni nama beeka uummanni namatti dhagahuuf namatti hin dhageenye addaan baasee beeka nama bara. Kan yaada kaasee abbootiin gadaa naannoo adda addaa jirtanus abbootiin amantaa naannoo adda addaa miidiyaan biraan dubbadha yeroo danuu. Kanaaf walitti bu'uun nama miidiyaa irraa Tigraay irraa kaaru kun hin miidha biyya Tigraay. Godinni tokko mootummaan daangaa kabachiisuun dirqama. Maaliif halaafinati irra taa'ee gama keessi itti kenname anis atis seera jala bulla. Nama seera cabsee bulu immoo tarkaanfii fudhachuun isaa waan hafu miti. Maaliif yoo mirganni anaafsi namichi tokko ajjeesuu anaafsitti ka'e namicha seera cabsee anaafsi ajjeesuu dhufetti nurraa dhowwuni aangoo mootummaati. Kanammoo miidiyaa irratti taaseera waraana barbaannu jedhee biyyoottii gurguddaadhaan galaa jedheera. Chaayinaadhaan, Raashiyaadhaan, Ameerikaadhaan galaan waraarsaa jedheera. Galaa dhaggeeffadhaa jedheera. Kana paarlaamaa irratti taasise deebii baruun arganne jechuudha. Kana alee darbee immoo daangaa darbinaani daangaa kana kabachiisuun namoonni akka hin saamamne dubartiin akka hin daffaramne qabeenyaan biyyattii akka hin daffaramne gochuun aangoo mootummaatti kennamedha. Makalaakaan kanaaf ijaarame. Makalaakaan wanti inni eegus kanuma. Kanaaf mootummaan nuurtuu jaarsa beelaa darfatee addunyaatti himeera jechuudha. Amma muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti miidhageessaniittu galaa jedhee biyyoottiin Raashiyaadhaan Ameerikaadhaan biyyoottiin Awurooppaadhaan itti galaa taa'aa jiru jedhee paarlaamaa irra nagaarani paarlaamaa isaa irra jiru. Amma biyyi keenya kan inni afshaala ta'uu qabu nagaan biyyattiin barbaadamtu
Kana jedhaan biyyi waliin hattoomee waliin nagaa ta'e Tigraayinis jaarsoliin achis warra siyaasaa achi dhawwanii miidhamani waan ta'eef biyya miidhama. Namni miliyoonii tokko yookaan miliyoonii lama nama miliyoonii dhibba tokko laluu hin danda'u. Hin kajeelus hin danda'amus. Maaliif humna qaba waan ta'eef hin miidhamu. Biyya sana miidhama. Jedhaa jira dhagaa jirtu hiree nagaa bahee waraanaan barbaadu. Nuun jedhe jaarsaan jedhee hiree nagaa bahaa jira dargaggoon bahaa jira quba qabdan. Man tokko keessaa namni nama ijoollee lama sadii dhabee jira nu jedha jaarsonni achi. Kan miilli citee mana taaru jira kan ijji jaayee mana taaru jira kan naafatee mana taaru jira kanaaf waraanaan barbaadu yaa jarri. Amma sargaatti tokkuma warri waraanaa barbaadu fedhii siyaasaa yookaan immoo ergaa biraaf gara hundaatti deeman warri nagaa barbaadan immoo warri nagaa akka dargaggoon baadu argattu waraanaan barbaadu. Kanaaf tarii waraanaa sana ijoollee dargaggoon dorgomsanii ammas akka inni waraanaa akka inni du'ee naafatee qaama isaa dhabu warri barbaadan jiru waan ta'eef kun immoo naannee rabbii fuuldureetti seenaanis hin gaafate jara kana jechuudha. Rabbi sin dhiisu warra hin beekne kana duudaa waraanatti oofaaru dubartoota waraanatti oofaaru kana gaariin ta'u. Mootummaanis hamma danda'ame obsee gara araaraatti fiduunsaa barbaachisaadha. Akkuma kan Afrikaan galanii itti waraansanii. Akka biyyaatti nageenyi biyyaa jiraachuun waan murteessaadha. Mee xumura irratti gara golobbiitti fidaa jirra. Galatoomaa nu kabajanii as istiidiyoo keenyatti argamu keessanii fi ergaan isin qabdan hawaasa Oromoof keessattuu nageenya Oromiyaa keessatti akka bu'uuf iddoon kamiyyuu nagaan ba'ee akka galuu fi akka jaarsa biyyaatti ergaan isin hawaasa Oromoof qabdan dargaggoo Oromoof qabdan jaarsa biyya Oromoof qabdan maali mootummaaf ergaa isin qabdan maali? Amma muuxannoon dhaamsi dhaamoo barbaadu Affaariif Somaaleetti milkoomneerra. Samaraanirra, Jijjigaarranirra, Dirreedawaaranirra, arganneerra qaama wal lolaa turan loliisa waggaa dheeraa beektu. Affaariif Somalee. Lafarratti wal lolaa turan. Lafa kiiloomeetirii 200 walii mataa turanii. Sanadhaan pirezidaantii Majlisa Federaalaa inni waliin nanne jaarsoleen biraa jiru amma ta'e dubbannee bareechinee irratti taasifne xumura isaa irratti sooma warreen gaddaa keessa faxirii irratti kunuunfame argiteetu. Amma kaleessa naa wajjin filatameera namichi koree araaraa jedhamee. Koree araaraa Majlisa Federaalaa taatanii filatamtan. Filatamee amma Affaar naa wajjini. Somaleen tokko naa wajjini. Amaaras naa wajjini. Wal gaafanne akkamii Affaar akkam Somaleen achumaan nagaan bu'eedha. Egaa isin nuti deemtaniin booda nagaa guddaa bu'eedhanii. Kanaaf naannoon Amaaraas naannoon Oromiyaas jaarsolii dhaggeeffatee abbaa amantaa isaa dhaggeeffatee mootummaa dhaggeeffatee yoo rakkoo mootummaa bira jiraate kana mootummaatti nu himaa jedhee mootummaa irratti ergaa ergatee nagaa buusuu irratti hojjechuu qaba. Jaarsoliin biyyaa godina jirutti aanaa jirutti naannoo jiru irratti hojjechuu qaba. Eega jarri immoo nagaa buusee mootummaan immoo jarra argamu qaba. Maaliif nagaatu dirqama nageenyaa yoo jiraate wanti hundinuu jira. Hin barattaa, hin nagadattaa, masgidatti eegaluudhaafis yoo nagaan jiraate waa hundinuu ijoollee beeksisa keetii wajjin walitti eegabboon nagaa jiraate ollaaf ollaa wajjin deemuu nagaan jiraate. Kanaaf nagaa ofii jedhee hojjechuu qaba. Amma jimma ofii jedhee hojjetee kan inni milkaa'e. Affaaris ofii jedhanii dhaggeeffataniiti kan inni milkaa'e. Sanaan booda immoo galateeffatanuu jarri pirezidaantiin lachuu. Akka jimmaatti badhaasa fudhattaniitu miti waa'ee jimmaa kaastaniitu yuunivarsiitiin jimmaa isin badhaaseera beekamtii isinii kenne. Hawaardii yuunivarsiitii fudheera kan nageenyaa yuunivarsiitii jimmaati. Hawaardiin sun gahaa miti jedha uummanni. Babiyya madaaluu jedha. Achumaan namni danuu hayyoonni danuun hin fudhanne harka aanatti fudhate malee hin fudhanne. Ministeerri nageenyaas Kotobee yuunivarsiitiinis Hitsaaanatiin Naasiituu yuunivarsiitiinis beekamtii akka biyyaatti fudheera. Salaa ambaasaaдаrii fudhee hawaardiin kenneera ministeerri nageenyaa Itoophiyaa. Ministeerri chaappaa ministeera Afrikaa kan qabu fudheera. Badhaasa adda addaa yeroo danuu fudhee badhaasa gara 40 jira girgiddaa mana kootiirra. Naannoo 40 jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa dabalatee kan salaam ministeera dabalatee kan nageenyaa Oromiyaa dabalatee. Nageenya Oromiyaa
Oromiyaa jiru dhimmi nageenya jara dabalatee kan magaalaa dabalatee kan godinaa dabalatee girgiddaan inuma fixe. Mana keessa. Kifilii tokko gadhiisaa jedhaan warri baamantaa naannoo sagantaa tokko yoo jiraatu manuma tokko ijaaraa badhaasa keessanii jedhanii. Garuu isin namni quuqama qabu maanni yuunivarsiitiin jimmaa inni kenneefi madaaluudha kan miidhanuu kumantii kenna yuunivarsiitii jimmaatti. Abbaa biyyaan madaaluu. Dooktora kabajaa ta'uu qabu. Isatu madaala jedhamee awaardii sana fudhanne. Illee gaa jedhee fudhee uummanni immoo uummattiin gurguddaan hayyoonni gurguddaan namootiin Addis Ababaa jiran naannoo hunda jiran. Bu'aas hin buustan irratti hundaa'anii waliin fakkaatudha. Garuu maalan barbaade waan isin fakkaatu biyyattiin isiniin kenninee jedha uummanni. Ani immoo uummannis mootummaanis akka inni kennu barbaadu rabbiin biraa argachuun barbaade. Kenna rabbiitu guddaadha. Qaanaadha kenni rabbii. Inni argattu akkasumatti asitti namni si gargaaru jira. Obboleessa qabda, obboleettii qabda, hiriyaa qabda. Ala gaafa laadii sitti hirkate. Rabbiin sana si kaffale jechuudha. Kanatti amanaan. Waraqaan si kenname, awaardiin dooktereetiin si kenname, makiinaa mootummaan si kenne, mana yookaan iddoo tokko si kenne, lafa bal'aa si kenne, homaa miti inni. Amma namni kan inni shawwadamu achirratti. Kan isin rabbi biraa argattantu caalaa. Waliin argu malee. Eessaa wal arga waaltu walitti fida. Mootummaa ardii torbanii samaayii torban kan laqee bokkaan roobsee irraa nyaataa jiru kanatu kennaa bara. Kana keessa immoo isin uumma jiraataa jiru kun parsentii bicuudha raamanni isaa jechuudha. Raamata isaa isa guddaa tachaafee waan ta'eef sana akka sana barbaadan. Waa'ee Oromiyaati kan nuti kaasaa jirru gidduutti milkaa'ina Jimmaa kaastanii ennaan hin badhaasa sana isinii kaasee naannoon Oromiyaa rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf adeemsawwan garaagaraa deemameera. Qaamoleen hidhatanii bosona turan kan galan jiru kan achitti safan jiru. Dhaamsa dhaamaa fi turtanii dhaamsa keessan golobaatti sagantaa keenya fixna. Tokko warri galan misoomatti galuu hin dirqama. Qaamni mootummaa waan adda addaatiin jajjabeessuu daandii jarri misoomatti galiin mijeessuu fi dhaamsa kennaaf mootummaadha. Warra baddaa jiran immoo akka jarri galan akkuma jara kanaa misoomatti galanii biyyattii tokkicha qabna walumaan qabna biyya Itoophiyaa malee hin qabnu. Biyya addaan qaban jirres nu biyya addaan qabnu. Kanaaf biyyoonni kun nama hundinuu hin geessi biyyi Oromiyaan naannoon Oromiyaa ardiin Oromiyaa dacheen Oromiyaa hin geessi. Pireezidaantiin Oromiyaas waamicha dabarsaa ture. Jaarsi biyya dabarsaa ture. Anis Adaamaatti Bishootutti dabarsaa ture. Suma pireezidaantiin Oromiyaa dabarsi. Yaa galma Baagadaatti labsee fidaa jedhee sanaan booda ammitee eegalaniiru warra rafan kun waamicha jaarsaa waamicha mootummaa Oromiyaas dhagaanii akka jarri baddaa keessaa galanii bokkaa keessa aduu keessa callisanii ma dhufamoo akkamitti dhufamu? Waamichumaan dhufanii hin galama jaarsi hedduu gala. Akkamitti isin argatu ammas akkamitti warra riphee lolaa kana yookaan immoo qaama bosona jiru wal arguu dandeessu? Tokko ammanuu limmoo keessatti dawwalaadhaan ni arganne jechuudha. Warra baddaa galan sana nuyi nutti abbaayee jennee kilaashii muummichi ministeeraa biratti kaasee argata. Kilaashii isaa fudhatee boombii isaa fudhatee shugguxii lamaa wajjin nutti bahee qaamni mootummaa bira jiru nutti abbaayee jennee nutti abbaayee finnee magaalaatti kennine godinatti kennine shugguxii isaas kilaashii isaas boombii itti kennine namichi deebi'ee misoomatti gara jiraataarra. Amma tokko karaa beeksisaatiin argachuu jaarsoliin abbaan gadaa naannoo sanaa jaarsi naannoo sanaa abbaan amantaa naannoo sanaa gara beeksisaatiin argachuu sirkii beeksisaatiin bira ga'uu. Bilbilanii naquu. Akka jarri galan jarri xaalqaa galuu barbaada jaarsi biyya. Sanaan booda mootummaa irraa eeyyama fudhachuu barbaada. Mootummaa waadaa galuu barbaada. Irra deebi'ee. Mootummaa waadaa galchanii kaanii akka hin hidhamne akka tarkaanfii itti fudhatamne akka misoomatti galchu mootummaa waadaa galchanii kaanii jara sana waamuu qaban. Yedduu ta'anii ala jarri masaaraa fidan masaaraa fudhanii mootummaatti kennanii misooma jaraa immoo fudhanii mootummaa harkaa immoo fudhanii jaraa kennu. Akka isaan misoomatti galan gochuu. Misoomatti galan gochuutu irraa eegama naannoo rakkoon jiru kanarraa jechuudha. Akkasitti milkaa'ee Jimmaa mootummaaniif jaarsi wallagaa mootummaaniif abbootiin amantaa wallagaa Jimmaa irratti iccitiin milkeenya keessaas kana. Mootummaan isin dhagaa garuu. Inni dhagaa bariise. Maa jaaratti milee kaan galchine warra galchine kana. Maaliif yeroo tokko komiin ka'u mootummaan jaarsa sin dhaga'u abbaa amantaa sin dhaga'u yeroo jedhamu dhageenya.
Sanaaf jedheen isin gaafadha. Godina Jimmaatti baratti dhagahamna. Magaalaa Jimmaatti irrattis godina Jimmaa irrattis eenyuun otoo fidaa jedhan jirri. Fidaniis immoo tarkaanfii ittiin fudhan dhala nuuf hin itti milkoomneerra. Warri isin galchitan nagaan jiraachaa jiru. Nagaadhaan jiraataranii qabeenyaa kenneeruu fi misoomatti galaniiru. Mootummaan nama naga'uuni. Haasaa miidiyaa irraa qofa. Haasaa miidiyaa irratti keessatti annan beeka maqaadhaan sitti immoo danda'a warra galan jechuudha. Warra galanii amma mootummaa wajjin jiraataran biyya wajjin jiraatan danuu jala lakkaa'uun barbaada. Asirratti maqaa jalaa dha'uun barbaadu malee jireenya jalaa jijjiiramee jiraataranii mootummaan waan jenneeni hunduu mootummaan saayiba tanaa jiraataranii nu gammachiisa kun walitti aananii nu hedduu baanii jechuudha. Kanaaf keessatti bulchiinni godinaa bulchuun nageenyeedha. Tijjaaniin. Maaltu fayyada isa murannoo qabaa. Jaarsa nagaa jaarsaan eekamamaa jaarsa kabaja. Eddee jaarsi bulchaan akkanaa jiru ittiin milkaa'aa jaarsi. Chaalenyi kun nus duraan nu mudatee ture. Tijjaaniyaan ture jechuudha. Eeganni dhufe garuu banaadha. Haalli nagaa. Haalli nageenyaa kana bareechee fudhata mootummaanis jechuun egaa adda bu'aan mootummaa amma achitti isaa sababaa inni fudhatuudhaaf kaabineen isaa muluun jechuudha. Kaabineen isaa muluun paartii dabalatee poolisii bulchaa sana fakkaata warri inni bulchus warri kaabineen isaa isuma fakkaata. Kanaaf sanatti milkoomneerra naannoo kaamootii finnee halkan sa'a lamatti fideetti kenneera. Halkan sa'a lamatti mucaa kilaasiidha intanaa wajjin. Limmoo finneetti kenneerra ijoollee danuu gabbeen nurkaa fuudhee achuma aanaatti kenne. Aanaan isa godina ga'uu dhiisee yoo aanaatti achitti jedhee rakkata warri baddaa jiru. Godina dhufee milkaa. Gara godinaatti yoo dhufee aanaatti kenname aanaan immoo gandattee yoo kenne jaarsoliin biyyaa hedduu jiraate milkaa. Kan irratti milkoomne jechuudha bareedan. Tole galatoomaa ulfaadhaa waan hedduu kaasuu dandeenya turre isinis ariifachaa jirtu waan baay'ee irratti dubbanneerra nageenyi akka biyyaatti bu'ee immoo yeroo biraa wal argine akka waliin haasofnu abdiin qaba. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa isinis. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan Qubee Poodkaastiidha kan waliin turre immoo abbaa biyyaa abbaa bancaati akka biyyaattis akka naannoo keenyaattis nama nageenya buusuu irratti hojjechaa jiranidha. Sagantaa keenya kanarraa waa hedduu barattaniitu jennee abdanna. Torban eenyuun qabannee akkasiniif dhiyaannu nuuf ibsuu dandeessu nuuf barreessuu dandeessu toora miidiyaalee hawaasaa keenyaa subscribe gochuun follow gochuun share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'uun akka nu jajjabeessitan isin gaafanna. Galatoomaa ulfaadhaa. Torbee qophii biraadhaan wal argina.